Oduu jalqabaanii Tigraay waxabajii dabrirra kaasee dhorkaan waan hirkaameef haalli jireenyaa hammachaa dhufe tajaajilawwan bilbilaa fi intarneetii erga addaan citanii waggaan tokko dabre jira. Sabab kanaanii naannichi addunyaa irraa addaan citee waan jiruuf haal qabatamaa naannoo sun keessatti ta'aa jiru hubachuun rakkisa. BBC'n magaalaa guddoo Tigraay Maqalee keessatti gaazexeessaa tokko gaafachuun gabaasa addaa argattee jirti. Hamza Hussein bal'inaan isiniif ibsa. Naannoo Tigraayitti waraanni daranuu hammachaa wayita deemaa jiru kanatti jiraattonni naannochaa baay'inaan waraana keessatti hirmaachaa jiru. Ajajoonni humnoota Tigraay uummanni naannichaa hunduu adda waraanaatti akka duulu akka haaraatti ajajaniiru. Kanaan duras dirqamsiisanii turan. Mootummaa Itoophiyaa tumsuun humnoota Tigraay waraanaa akka jirtu Eritiriyaan lammiileen ishee akka duulaniif waamicha taasifteetti. Namoota dirqamaan qabdee waraanatti ergaas jirti. Gaazexeessaan Maqalee jiru biyyi addunyaarraa adda cittee jirtu Tigraay maal keessa akka jirtu BBC'f ibseera. BBC'n nageenya isaaniif jecha eenyummaa gaazexeessaa fi namoota yaada kennanii ifa hin taasifne. Gaazexeessaan kun haala magaalaa Maqalee keessa yeroo ammaa jiru wayita ibsu magaalaa jiraattota 300,000tti dhiyaatan qabattee jirtu kanarra dirooniin waraanaa guyyuu marmaara jedha. Yeroo barreeffama kana qixeessutti dirooniin mataa isaarra marsaa akka turtee fi yaaddoo hamaaf miira sodaa keessa ta'e akka gabaasa kana qixeesse ibse. Haleellaa qilleensarraa torbanoota darbe raawwatamaniin oolmaan daa'immaniif iddoowwan manneen jireenyaa guddoo haleelame. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa maal akka ta'e ifa miti jedhe. Waamicha aangawoonni TPLF ummatichi dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaatiif akka falmatuuf taasisan hordofee dubartootaa fi dargaggoota dabalatee qaamoleen hawaasaa hunduu qabsichatti makamaa jiru. Dubartoonni leenjii loltummaa fudhatanii yoo waamaman waraanuudhaaf qophii akka ta'an dubbachaa jiru. Tigraay waxabajjii darbe irraa kaasee dhorkaan waan irra kaa'ameeruuf haalli jireenyaa yeroorraa gara yerootti hammaachaa dhufeera. Tajaajilawwan bilbilaa fi intarneetaa erga addaan citanii waggaan tokko darbeera. Addunyaa biraarraa adda cinnee jirra jedhu jiraattonni gaazexeessaan kun dubbise. Namoonni baay'een maatiiwwanii fi hiriyoota isaaniif ergaa erguudhaaf gara bara yeroo xalayaa barreessuutti deebi'aniiru. Tokko tokko ammoo gara daangaa naannoo Amaaraa deemuudhaan bilbila bilbilu. Akkasumas maallaqa biyya alaatii maatiif firoota isaaniirraa ergamuuf fudhatu. Oduu dhaggeeffachuu fi maaltu ta'aa akka jiru baruudhaaf namoonni hedduun qarqara daandiitti raadiyoo tokko marsanii dhaggeeffatu. Namni hunduu waa'ee adeemsa marii nagaa dubbata. Akkasumas oduuwwanis xiyyeeffannaan hordofu. Tigraayitti hojjechuunis ta'ee maallaqa argachuun hin danda'amu. Baankiiwwanis waan cufamaniif maallaqa baafachuu hin danda'amu. Kanarraa ka'ee sochiin dhaabbilee daldalaas dhaabbateera. Gaazexeessaan kun akka jedhutti namoonni hedduun jireenya isaanii kan geggeeffatan maallaqa Ameerikaa fi Kanaadaa irraa ergamuufiin. Sababa waraana kanaanis tajaajiloonni bu'uuraalee misoomaa adda cituuf boba'aa dabalatee shaqatoonni barbaachisoo ta'an gara naannoo Tigraay akka hin seenne dhorkamaniiru. Hedduunis miilaan yookiin gaariidhaan imaluuf dirqamsiifamaniiru. Gatiin shaqaxaa haalaan dabaleera. Gatiin xaafii torbanumaan ka dabalu yoo ta'u bitachuuf yaaduun rakkisaadha. Yeroo ammaatti xaafii kiloogiraamii $100 $265 gara qarshii 15,000 yoo ta'u waggaa tokkoon dura